Barruu Ustaaz Ahmadiin Jabal mata dureen isii Islaamofnee gara Kiristaanummaatti haa deebinuu jedhuun itti dhiyaadha. Qajeelfama amantii Islaamaa qo'achuu, amala gaarii Muslimootaa fi seenaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dinqisiifachuun namoonni miiliyoonaan lakkaawaman waggaa waggaan Islaamummaa fudhatu. Faallaa kanaatiin immoo utuu garaadhaa qajeelfama Islaamaatti hin amanin kaayyoo dhokataa adda addaatiif jecha muslima taaneerra, galleerra, amanneerra kanneen jedhan ni jiru. Qur'aanni har'a qofa osoo hin taane yeroo sanatti bara ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jiranittis osoo isaanitti hin amanin amanneerra kanneen jedhan seenaa isaanii ni dubbatam. Garaadhaa osoo hin taane arraba qofaan amanuu isaanii kan ibsu garee kana munaafiqoota yookiin fakkeessitoota jechuun farrajee akkasitti ibsam. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منافقون يرو ستنفن أتيرقما ربي توكي رقابان جدوم لقمت ربي أتيرقما إساتوني بكم. منافقون كجب دوتا تأو ربي رقابا جتشوران دبتم. Boqonnaa biraa keessatti illee adeemsi maqaa amantiitiin godhamu kun kaayyoon isaa inni guddaan gowwoomsuu ta'uu isaa ibsuun akkas jedhamu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نموت إرّا نم ربي بقيا آخرات أمن جدو تجرم أمو إسها ور أمني متم ربي في ور أمنن قووم سن أكيسان اتفاقات تججودم قرو لبو إساني ملي هما هن قووم سنم أمو هم بيكن onneewwan isaanii keessa dhukkuba yookiin shakkii fi munaafiqummaatu jiram rabbiinis dhukkuba isaaniif dabalem waan kijibaa turaniif jechas adabbii ilaale isaa ta'eetu isaaniif jiram. Ayatoonni kun akkuma nu hubachiisan namoonni utuu islaamummaadhaaf hin bulin muslima jechuun muslimootatti makamuudhaan shira kan hojjetaa turan ta'uu seenaa durii kan qabu ta'uu isaati. Itti aansuun ammoo kaayyoof jecha islaamofte yookiin faayidaa fi shiraaf jecha amantii fakkeessuudhaaf gocha taasifamu waliin ilaallam. Kaayyoo hamaadhaaf islaama'uu qajeelfamni rabbummaa qur'aana qulqulluu seenaawwan qofa gabaasuu bira dabreem amala dhala namaa shira dhokataa fi waraana xiinsammuu ifatti kan agarsiisan fooddaawwan barabaraati. kanneen keessaa sochii suuratul Al Imraan ayata 72 irratti ibsamem diinonni amantii hawaasa islaamaa keessaan diiguudhaaf tooftaa baay'ee xaxamaa isaan fayyadaman saaxila baasam. Rabbiin qur'aana isaa keessatti akkas jedham. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. garee warra kitaabaa irraa taate ni jettee jedha Rabbiin jalqaba guyyaa isa warra amanan irratti buufametti yookiin qur'aanatti amanaa dhuma guyyaa immoo itti kafaraam akka isaan islaama irraa deebi'aniif jechuudhaan Rabbiin iccitii isaanii saaxilam. Itti aansuun islaamofnee haa kafarru warra jedhum tooftaa shira kanaa seenaa isaa dhiibbaa xiinsammuu fi hiika inni bara kana keessa qabu gadi fageenyaan xiinxallam. Tokkoffaan dubbee seenaa fi warra shira jalqaban akkuma hayyoonni gurguddoon tafsiira qur'aanaa kanneen akka Ibnu Kasiir, Qurxubii fi Xabarii ibsanitti shira kana kan xaxan beektota Yahudaa ahlul kitaab yeroo sanatti Madiinaa keessa turan keessaa muraasam. Namoonni kun beekumsa kitaabota dhufeenyaa durii waan qabaniif namni dhuunfaa adeemsa isaanii akka ragaa guddaatti ilaaluudhaaf qophaa'aa ture. Muslimoota gootummaa fi waraana mul'ataatiin mo'achuu akka hin dandeenye yeroo hubatan waraana xiinsammuu guutummaatti tooftaa fi iccitii qabu banuuf murteessan. Lammaffaa sadarkaa toofticha sadanii tooftaan shiraa kun sadarkaa qindaa'aa sadii armaan gadii irratti hundaa'ee ture. Tokkoffaa islaamummaa sobaa labsuun yookiin jalqaba guyyaatiin amanaa. Namoonni hawaasicha biratti beektota kitaaba dhufeenyaa durii beekan jedhamanii ilaalaman kun
jalqaba guyyaatiin yookiin ganama gara ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufuun islaamummaan amantii dhugaa ta'uusaa mirkaneessine irra jechuun fakkeessanii islaamummaa ifatti fudhatu. Kun beekumsaaf amanamummaa isaan islaamummaa irratti qaban ijaarrachuudhaaf tooftaa isaan fayyadaman ture. Lammaffaa karooraan ganuu yookiin dhuma irratti ganuu yeroo dhihi yookiin guyyoota muraasa erga turanii boodam ifatti amantii islaamaa dhiisuudhaan ganuudhaan sababa isaanii yeroo faccisaniis nuti dhimma kana yookiin kitaabicha amanticha qorannee dhugaa nutti fakkaatee ture garuu keessa gallee yeroo ilaallu rakkinam hirrina baay'eem waldhahinsaa fi dogoggoroota kitaabota dursanii wajjiin wal hin simne keessatti arginem akka alaa ilaalamuu miti kan jedhu piroopoogaandaa sobaa ni babal'isu. Sadaffaa kaayyoo guddaa akka isaan deebi'aniif kaayyoon guddaan shira kanaa musliimoota haaraa islaamummaa seenan yookiin warra amantiin isaanii hin jabaatin akkasumas warra qalbiin isaanii gara islaamaatti harkifameem onnee isaanii keessatti shakkii facaasuudhaaf ture. Hawaasa baratti ilaalchi akka kanaa akka uumamu fedhan beektonni kitaaba gadi fageenyaan beekan kun seenanii battalumaa yoo bahan dhugumayyuu amanticha keessatti rakkoo guddaa argan jechuudha. Kanaaf nuyis yoo baane wayya kan jedhu miira xiinsammuu raasuudhaa uumuudhaaf ture. Qabxiin sadaffaa dhiibbaa xiinsammuu shira kanaatiin gowwoomsaan tooftaa kanaa kallattiidhaan garee namoota lamaa irratti akka xiyyeeffatu isin himna. Gareen tokkoffaa inni irratti xiyyeeffatu warra amantiin isaanii dadhabaa ta'an namoota haaraa islaamummaa seenanii fi beekumsaa fi jabina gahaa hin qabne onnee isaanii jeequun osoo beektonni kun iyyuu kafaranii nuyi maaliin beeknee dhaabbannaa miira jedhu shakkii facaasuu fi amanticha salphisuudha. Gareen lammaffaa isaan irratti xiyyeeffatan warra shakkii keessa duraanuu jiranidha. Namoota gara islaamummaatti seenuudhaaf hiraaraa jiran keellaa itti cufuun gara duubaatti akka deebi'an isaan gochuufi. Qabxiin afuraffaadhaan shoora eegumsa rabbii fi fashalaa'uu shira jaraati. Saffisni keeyyanni kun itti bu'ee fi adeemsi inni iccitii dhokotaa saaxile kun dinqisiifatamummaa fi eegumsa rabbii kan qur'aanaati agarsiisa. Hammeenyi raawwattoonni karoora kanaa kan baafatan iccitii guddaadha ture. Garuu rabbiin kiyyoo isaanii hojiirra ooluudhaan duratti yookiin bu'aa hawaasummaa bal'aa fiduun duram karaa quraanaatiin iccitii isaanii jalaa ifa godhe. Deebiin rabbii kun kiyyoon sun hordoftoota amantii islaamaa yookiin musliimoota biratti shakkii uumuu mannaam caalaatti ragaa dhugaa ta'uu qur'aanaa fi nabiyyummaa sallallahu alaihi wasallam kan mirkaneesse ta'ee akka darbu taasiseera. Musliimoonnis dammaqinni isaanii dursee akka ol ka'uu fi amantii isaanii irratti caalaatti akka jabaatan gargaareera. Qabxiin shanaffaa walitti hidhaminsa ammayyaa. Tooftaan islaamofnee haa gannu jedhamu kun seenaa keessatti qofa kan hafe osoo hin taane har'as addunyaa ammayyaa keessatti bifa adda addaatiin keessattuu miidiyaa fi piroopoogaandaadhaan hojiirra oolaa jira. Ilaalcha amantii yookiin dhaabbata tokko diiguuf namoota keessa turan miseensota durii yookiin beektota jedhaman faayidaadhaan bitanii dhaabbaticha keessa galanii akka qo'atanii fi hirrina akka irratti argan fakkeessanii labsuun har'as bal'inaan waraana xiinsammuu hojjetamuudha. Walumaa galatti aayinni qur'aanaa kun dhugaa bu'uuraa nu barsiisu yoo jiraate amantii fi dhugaan kan safaraman nama seenuu fi ba'uun yookiin amala namoota jijjiiramuun osoo hin taane jabinna dhugichaa jabinna keessoo fi qulqullina ragaa irratti hundaa'u qabaachuudhaani. Aayinni kun tooftaa shiraa diinonni amantii fayyadaman hubachuu keessatti gumaacha olaanaa kan qabuu fi hanga har'aatti dammaqinsa guddaa kan kennu qajeelfama rabbummaati. Islaama hujaraatti dhaadachuudha fedhu namoonni dhugumaan islaamummaa garaadhaaf fudhatan gonkuma miidiyaa fi ajandaa ta'uu hin barbaadan. Islaamummaa osoo hin baratin dura gara waltajjii fi maayikiraafoonii qabachuutti hin ariifatan. Kana mannaa jireenya isaanii beekumsaan ibaadaa fi naamusaan ijaaruu irratti xiyyeeffatu. Beekumsi isaanii kan isaan ijaaru qofa akka ta'ee fi ammas hedduun akka isaaniif hafu ni hubatu. Kanaafuu maayikii qabachuuf osoo hin taane quraana barachuuf ariifatu. Imaama fuuldura taanii barachuuf malee gara minbara imaamaatti ol ba'uuf hin jarjaran. Warri kaayyoodhaaf dhufan garuu turtiin isaanii gabaabaadha. Gochi isaanis piroopoogaandaa ifaa fi iyya sagalee jabaadhaan kan deeggarameedha. Diinni beekuu fi barachuuf fedhii hin agarsiisu.
waa'ee islaama'uu isaanii naanna'anii dubbachuuf malee ta'anii islaamummaa barachuudhaaf yeroo hin qaban madrasaa yookiin mana barumsaa amantaa islaamaa seenanii barachuu irraa baqachaa madrasaa kaan banuuf cinaa koonaa dhaabbadhaa na gargaaraa yoo jedhan namni dhagahuu danda'a. Islaamummaa isaaniitiin akka nama dukkana keessaa baheetti of ilaaluu mannaam muslimootaaf galata akka waan oolaniitti of ilaalu. Dhugaadham nama gara diinii keenyaatti dhufe gargaaruu fi jabeessuun sirriidham, garuu muslima ta'uu isaanii akka galataatti kan ilaalan yoo ta'e tokkoffaam waan tokkollee hin hubanne jechuudha, yookiin immoo isaan ofii isaaniitiif muslima ta'uu irram hawaasni muslimaa faayidaa tokko akka argatetti yaadu. Namni tokko dhugumaan garaadhaa islaamummaa yoo fudhate muslima ta'uu isaatiin eenyurraayyuu of tuuluu yookiin akka galata ooleef itti lakkaa'uu hin qabu. Yoo muslimas ta'e ofumaaf, yoo kafares miidhaan isaa ofuma irratti malee eenyurratti iyyuu miti. Namoonni tokko muslima ta'uu isaanii ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam irratti of jajuuf yookiin oolmaa godhanii lakkaa'uuf fedhanii turan. Allahni subhaanahu wa ta'ala ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam narratti hin jajinaa yookiin galata hin himatinaa akka jedhaniif ajajuun dhimmicha akkasiiti ibsa. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إسلام ويساني سرت قلت همتم إسلام ما كيسن أنا إرت قلت همتنام ربي وان إيمان التيسن قجلتف إسن إرت قلت همت جرين يور رقاتاتا كان قلت همت ربي تهو بيكا جنيتهم ربي النبي محمد جدم nama dhugaadhaan musliima ta'e galanni guddaan isaaf oolu inni duraa islaamummaa sirriitti akka baratu gargaaruudha. Akkasumas sababa islaama ta'uu isaatiin yoo dhiibbaan irra jiraate gara maraan gargaaranii iimaana irratti akka cimu gochuudha. Rakkina maallaqaas yoo qabaate gargaaruun kan karaa godhames warra zakaa fudhatu keessaa tokko kan taasifames dhiibbaa diinagdee sababa islaamawuu isaatiin irra qaqqabu yoo jiraate irraa qolachuufi. Rabbiin warra dhugaan islaamummaa fudhatu iimaana irratti haa cimsum, warra kaayyoodhaaf islaamawuu akka adda baafnu nu haa gargaaru jechuudhaan barruu isaa goolabe.